Ilmoo taa'ee dalagachaa jiru arrifadhee TikTok irraa iyyuu eegalee namtittiin of Jirtaa TikTok. Eessa badda jaalaati? Dandeessi birrii suudii kuma sadii moo kuma afurii galchaa biyyatti. Walitti guurtanii galchitaniidha irra. Ni galchinaa nama barbaadadhu jiin kumni afur ba waan jiraatii miti namni jaa namni torba naan dhibba takka takka kan naafu irraa gale. Ati Suleymaan hundi galchitanii maal reegatan? Egaa mucaan gallaanaanis hoggus isii akkaawwantii kiyya jalaan galchaa maan rakkoo qabaanuun hin galchaa ilmummaan abbaanuu irraa galtu. Suleyman shabakaan isaa dadhaba. Khairiyya. Shabakaan Suleymaan guyyaa guyyaan dalagu. Indaga. Polo asii gooni Nama gadhee buni beeyta. sagalee uffisee haata qoy. Polo godhaa fi jiran. TikTokii wannoo fiduu fiduu. Laa Pooloon abgoodus jirtani ammaa nama dhibba takkaaf. Haa? Polo si haa gooni bakka ajaa'iba. Asli akkamittiin beekne Ijoollee eessatiisin? jaartii haadha seenaa jiru jala beeka. Amma gara katte kana baratte moo duraan beeyta? Isii fi jaartii ridii maashaallah rabbi sunuma badhaase. Ridiin ittiin beekne Amma gaafii daareekti deebisi namittiin tun akkuma rakkoo keessa jirtutti mushkilaa qabdi bar mushkilaa katiin haadha seenaa beeyta maaltu gara malee rabbi irraa dubbadhu reesila walaloo beeke walaloo wayyaa irra buusaaf hin beeku maal. Yaa binti haadha seenaa beeyta gara jaartii nama duraan tarkaanfatin. Laa ilaaha. Anti majnuun kabiira wallahi. Majnuun marra kabiira. Hin faarsee baras liyyee hin faarsee baroo maan balleessine maa yoo si faarsee badii qaba yoo. Haadha jaartii madaratti nabaatti hin faarsin Tole. haadha seenaa beeyta hin beeku deebisi daareekti. Tole. Hin beeyta? Nam beeka bareechee haadha jaartii gootaa nam beeka. Bas. Maqaan isii Yoo. maqaan isii eenyuun? Eega beektu. Maqaan isii eenyuun? Maamma isaan nama guddaadha kabajaa waamamuu qaban haadha seenaati. Maqaan haadha abbaan itti baasa eenyuun? Maqaan isii. Wallahi dhiifama laa godhe asli hin beeku haadha seenaa jechuu bichaa beeka bas. Koomentii dubbisuu hin dandeettu? Ayyee qayka. Asinatti kofalta barati maan rakkatte hojii keenya addo. Koomentii namni baay'ee barreessaa jira dubbisime. Humna uummanni beekanii Maal jedha warri koomentii baay'ee jira? bakkaan kiyya dadhabaa obse. Doktor Barke Hiriyaan kalee maal jette nageenya hin baranne jette bar hin beeku jette komantii hin beektu. Okay. Qacalee raamistaan kun ilma biyya. Wallahi qalbiin qalbiidha murtee wantana rabbi akkuma godhe biyya san keessa rabbi nagaan ilmoo isitti hojii agarsiisu. Wallahi rabbi biyya keetti si agarsiisu yoo maraatanillee biyya ofiitti hojja. Yaachi nagar baxaam yaasaati baalamu. Ilmoon gallaan nagee taatiif doktor. Irra guddaa suudii kana keessatti nama ilmoo qabuun nama rakkisa wallahi ilmoo jechuun baay'ee rakkattuudha. Ilmoon irraa gallaan isiin ni jiraatti dalagatti. Mucuma akkatti firraa galchitu Kun amma jalatti siqxee maaliif jaalallee irraa barataa ilmoo isiin guddifne isiin deemtee haadha laydu. Dadidde doktor ijoolleedha naan jaanii banna sodaatanii jalatti siqammaan tan isiin kun yoo dhageesse kootu jiin. Maali rabbi walii raamata jee raamataniin godhaaf jala taa'e mucaallee irraa qabu. Hanga isiin dalaydu mana taa'ee mucaa irraa qaba. Dhugaa ati mana teettee ilmoo qabaa isiin deemtee yoo dalayde rakkoo miti.
dhugaa rabbi maal gootaa aduu keessatti dalagaa si ajjeef. Ani mucaa ilmoo guddisuu sirriitti hin beeka. Ilmoo niin guddisaaf dhaqeetti mucaa irraa qaba isin aadala hedduu. Yaa. Atoo ilmoodha. Bajja warra kana amilee nama atoo ilmoo atoo ijoollee. Doktoratu ergatee meeqa? Halo, hundi keessan kayiriyaa fooloo goraafi. Namni kuma as jirtan kun. Namni kumni as jirtan kun kayiriyaa fooloo goraa. Halo. Doktori. Halo. Doktor Nagaa. Nagaadha. Fayyuma. Akkam jirta? Jirra galata rabbi. Jirra galata waaqa nadeete. Aboo ati doktora gaafa harmee dhukkuban waan barbaade tokko sina. Oh, ana jiraatu mangistii kiyya nagaa. Daga jiraatte nagaa meeti. Nagaa nama galata taate dhugaa rabbi akkamitti walaala fayyaadha. Akkam jirta? Nagaa doktorni moona jira. Injira. Nagaa inillee nagaa. Baga jiraate mangistii kiyya mtaana ifaajeen keessaniif ka ijoollee na jaalataniif kiyyallee hundisaa tarabbii malee hin taatu baga wal agarre fayyuma. Fayyaa ka rabbii malee hin ta'u dura kanama. Dhugaadha baay'ee isin dadhabsiifne ka rabbii malee hin ta'u maal godha. Rakkoon qabu maal namni akkanuma beekatillee waan ilmoon haadha gootu gooteetta. Yaa. Nama da'uun kanumaaf barbaachisaa miree. Dhugaa rabbiiti. Guddaanis makuun ammoo guyyaarra namni oolu hin jiru. Inni akkasii yeroo darbe si argachuu hin dandeenye yeroo san gadda kenna ibsannullee. Dhugaa biizii ture onlaayiniin ture dida. Hin turre gasiillee yeroo baay'ee si dubbisuu yaalu si argachuu hin dandeenye baay'ee si barbaadaa ture. Okay. Bannaat dhimma mucaa saniitiif si dubbisuu barbaade. Mucaa kam? Baqqalaa mucaa yeroo sanii beektaa ammallee akkasumatti rakkataa jira be. Mucaa yeroo wayii gargaarsa mubaarak fa'aa qabdeef tokko. Ka yeroo sanii yaadannoo fa'aa godhanii fi waan ta'aa ture tokko dhaga'ullee nafni natti fakkaate. Ammallee beektaa mucaan suni qarshii 800 dhabeetiin manatti du'aa jira. Amma Paawulositti sila opereeshinii dalaguuf fi yaadanii beellamanii fi turani. Hin dhaga'ama? Hin dhaga'ama. Isaa fi sila kaleessa borutti barsiisaan abdataan fa'a. Boru haadha galgala kana sa'a 4tti beellamanii fi turani gargaarsa guuruufiif. Isarratti mee atillee waan ga'ee keetii keessaa nu bahii siin jechuuf galgala irratti nu argami siin jechuuf iyyuu beektaa dhimma biraa qabaachuu baatte. Har'a galgala sagantaa biraatu jira kaa sagantaa konkolaataa utaalaa tokko jira. Okay, sa'a 4 booda. Yaa uma akkasiiti har'a galgala sagantaa jira. Okay. Akkam gochuu wayya bannaata akkamiin nu gargaaruu dandeetta mucaa kana mee bannaata tumma harka qabadhu rabbii gaditti bannaata baay'ee rakkoorra jira. Wallahi dhimma mucaa sanii mubaarakiin fa'aa harka jira bar waan itti callisaniif wallaalee yoo dhiyeenna kana dilas feemasoonni kunniin mataa walitti dhaaba anillee feemasii mitiin an ilaallatu an akkuma dhuunfaa. Maal feemasii walii maaltu jira itteeti doktor? No, akkas miti anillee dilas feemasii miti an akkuma dhuunfaa kiyyaatti hordoftoota xiqqoo qabu kana gisee tokko namallee ima gargaara garuu immoo dhimma mucaa sanii mubaarakiin fa'aa viidiyoolee hojjetanii turanii haa xiqqaattu haa guddatullee akka odeeffannoo dhagayetti gargaarsanillee turanii tiimiin sun hundi immootu tiimii mubaarak fa'aa hiriyyootuma mubaarakee dur irraayyuu barsiisaa jettaa eenyoofi inni jettaa minaamination hundi isaanii ijoollee gastii mubaarak irra oolanii hunduyyuu
والله مجازني لفرر كذني من أنقلوا عن دبينا ملا كيس سيرون بربادو مجايو تكو دبي نانتي بالبلين قافته مجالين أنا سيتوري نورمالي أنا ماتي ما ذا مبارك إمبر على دبي إذا جيسه في توري أنا مجاز واني تبالته نمني هندي لفرر كذا في بيكو دبي نمني أوتك أتله فيديو جته في أو $1 عشان اللي تاته ولتك أبي في namni jala kana ta'ee nama laalu kun illee kaamera waa waraaba iji namaa qalbiin namaa kun I don't know waan san osoo jarri dhugaa jiru baasanii waan dura guyyaa dura guurame kunoo mucaan akkasitti akkaawuntii karaa giiftii karaa peeypalii waan akkasiitiin na guuramaa ture ana dhukkubu malee jedhee waan san osoo $1 taatu $10 taatu waan guurame agar gambiran gayani wana fezira gafatani wantane gargara jiddu kesani mo gargara wanno je I don't know nagalu de tu mari se dugara byan achi mubarak infarra no so fiddani nati to lagaru akana ya muchawara ichi amalle beta mubarak ille katyar kanu damne male awa kumar gitu no jarille kumatu wante namo femasi ko dubbisani isanu makas ille galchani Jatuh kalau tuh bigas tidak kalcu ketif, karena frakan ni beta muda karena agak takut. Jarrio famous kalchanile matimi mubarak fanti, hundi yo izin kalcu batanile achara orang nama enu bona bale achiran abamu be barsen achiran abamu barsisa oben achiran abamu hundi sani mucawan itu jala tadi hambe kumale join guru mana mubarak senun takam. La sobame ti kun duga modi tara hunda qaba manna saniti nama sensi so busu dandan rahedun jolle sani yechu I don't know nangal wan ti garaja batare Akkasuma rakkanne mee bannaate waanuma dandeettu doktor mee bira dhaabadhu bannaate waanuma dandeettu waan danda'anii hadhallee haa godhaniif yoo hadhallee guutuu fi Phaawulos illee amma wixata dhufu kanatti ministeerri fayyaa waamee ture. Amma naannoo qarshii 800 barbaachisa jedhani qorsaa fi diagnosis gara biyya alaatti erganiif amma namni kun yoo sababa kanaan du'e reep jechuun nama kanaaf ulfaataadha. Akkuma dura siin jedhe abbaa ijoollee meeqaa abbaa ijoollee sadii tammaati egaa siin takka deette haati manaallee hojii hin qabdu ijoolleen isaatu kun karaarra bittinnaa'uu isiiti. Hojjeta mucaan kun mindaa ji'a birrii 5,000 nyaata 7,000 akkasii 5,000 harkarra gaha. Isa kanaan laali maatii ofiillee jiraachisee ofiillee daayilesisiin yeroo takka 4,000 uumamaan daayilisis godhaa torbaniin guyyaa 3 godhaa. Ji'a tokkotti torban tokkotti qarshii 12,000 ol daayilesisiin fixa. Kanallee gargaarsuma namootumaa fi hiriyoonni waliin jiranii gargaaramaa ture. Hadhallee lubbuu isaa kanaan ga'e namni hadha fincaan irraan baane nama rakkoo hamaa keessa jiru beektaa rabbii gaditti kanuma rakkannee nullee irraa dheessuuf gara dheessu nu dhabnee namni nama akkuma argitu badhee darbamee hadha badhee irra jira. Mee waan dandeettu godhiif bannaatu waanuma dandeettu godhiif haadhuma keessan laaliiti maqama haadha keetii saniin jedhiiti. Yeroo san tokko indoom qorsa kanaa ka barbaadaa ture ka argellee isa ture Amboorraa ani hawaasaa fi yaaneet irraa arge ture. Nama agasii namaafillee dhiphatu ture yeroo koovidii akkasitti lammii isaa biraa osoo dhaabatu hadha dhibeen kun isa qunnamee namni nama gargaaruu danda'u hadha doktora gana ga'u kufeetiin badheetti hafe. Egas hojiin seenu rakkoo kana keessa jira fincaan irraan bahu daayilesisii kanaan irraa baha akkuma dura siin jedhe. Kanaaf beektaa nullee waan goonuu dhabnee maatii arguu dadhabnee isuma ijaan arguu dadhabnee fuulli isaa irra gubatee namni ogeessi kaleessa nama yaalaa ture beektaa. Hadha immoo namni waan ittiin qorsa ofii isaatii bitatu qixxaa san nyaachuu dadhabee akkanatti rakkatee badheetti hafee karaa irratti kufee namni eessi jirtaa eessaan baate jedhuun dhabeetiin itti dukkanaa'e guyyaadhaani. Kana hundaa rabbitu namaa godha rabbitu namaa kenna fayyaallee rabbitu namaa kenna. Inni illee kaleessa nama laafaa harka namaa eeggatu hin turre hadha immoo rabbi akkana isa godha. Kanaaf mee doktor waanuma dandeettu manuma keetitti atummaa
waan dandeettu godhii fi barsiisaa hin hayaalanii fi gaadhaa kana mee bira dhaabadhu doktor rabbuma kee jedhi haadhuma keetii jedhi lafee haadha keetii ilaali nama kanan dagatiin bira dhaabadhu haadhuma kee kaleessa waliin badaa turte san yaadadhuuti dhugaa rabbiifillee sii ta'a haadha keetiifillee rabbiif ta'a mucaan kun waan hedduu godhaa ture qorichi san baasee lammi yaadannoon faan waan isa godhe qorichi san kiisa isaatirraa akkaawuntii isaatirraa tiraansfer goosisee ittiin dichisiise fuudhee qorichi sanuu hagadhaa birii sanuu osoo hin kenniiniif nama kana karaa irratti shira irratti dalaganii badheetti gatanii namni hoo waan fedhellee nama godhe rabbi hoo waan nama godhin garuu homaan ta'anii hadha ga'e mucaan kunillee kanaaf waan kanaaf karaa irratti kufeetiin hafee mee waanuma dandeettu rabbii keetii jedhi harkatti qabadhu mucaa kana rabbii keetii jedhi gargaaruu dandeetta waan hunda qabda rabbi sii kenneerra sagalee qabda mee bira dhaabadhu sagalee ta'ee fi bada doktor sagalee ta'ee fi bada doktor siin jechuu barbaada adaraa kee lafi haadha keetii sallaal doktor adaraa ummata maal jettan birriin kennitan immoo sagantaa qabne ummanni kunillee birrii kennuu didee bari yaa kiyani maran taa'ee warwaataa oluu dadhabe subhaanallah maaluma baaki yaa rabbi nama akkataan jala kana rabbi jedhi jedha ammoo birrii kennuu dhiise aboo birriin kennitan ummata sagantaa qabeef shabaab birrii kuma shan kuma kuran kennitan yoo sagantaa qabeef Momenti barreza ame. Bahari inkeni na kabir shmurda mutasi Amina Hussein. Wallahi. Boss. Inkeni tani biri yo saganta kabe. Inkeni tani. Hadir arsi. Wallahi. Eni kenina. Inkeni tani. Wadah dah namni di betor bahwa ya jadi dan kuning kari tadi. Ask him and do with him. Waktu ya cerita payah ke Habibti. How are you? Inkari tani umat. والله أثري مشابه يكيا يوبو أمينا قايف وان تكمل تجرا بيتاني لقارو بتشو شو تاه دكتور شمالس كنا دكتور نيمون أنا مشاهني قاف هارمن كي يروكم ساتي هل كان قوتونا غرغارات تراني مشاهنا مكالة لمن فير تيكوني بري كي توفيتي بعده أم برا دواء هالشيء ستيني ما ذري بيت ربي سيها أرارم رب رحمته أقوله وثو أكا دكتورو ده كان ثاني نتي ثوني له دكتورة باي ذا باي كاله دكتور ثوني له دكتورة كل دكتورة دكتور نيمونا أنتو كوليجا وثو أكا دكتورة كان ثاني نتي سلا هارمن كي ينبر عن ديمان ترى يجوا رغم ربي ربّي شو ته وثو أكا جرا كان ثاني نتي